السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبيمتوتا في دعوتوتا كانت بجرجرتو سيرين جتشا أرى برانكي أجايبا كوات نسلو في برانكي كنس ما ديتون كيسري دولو برانكي أداتي جو تكرت برانكي أجايبا دلقو فين ديمنا إسي في جلالي إسيلي ودرت جروب بيديتنين في دي أسرتي مجانا مرغتي تنين جرا كناف أرغتي بياني كايا بيلا موداف sirraa deebii eeganii isitti bilbilanii telefoona jalaan kaafna jedhaani waan isin jettummoo kan waliin ilaallu ta'a yookiin eshi jetti yookiin ta'u wanni kun tasumaa jetti waan isin jettummoo kan waliin ilaallu ta'a hamma dhumaatiif na waliin turaa isiniin jedha share like subscribe gochuudhaan na ejjabeessan asumaan dhaamsa kooti hamma dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha amma irratti bilbila jira jechuun fida walumaan laallaka waan jarra sirriitti jedhu. Amma itti bilbilee jira yookiin immoo eshi jetti yookiin immoo ta'u wannummaan kun jechuun isin ni mala maaliif itti nimne waan ta'eef isinuu bergee akas isin jira kabiyamtoota fi daawwattoota kiyya walumaan laalla. Hello? Hello? Halo. Halo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtani akkam? Wallahi alhamdulillah nagaa akkam isin? Bagaf dhuftanii harka fuunee isiniin jenne ani haa dhufuu yaamichi keessa kiyyallee dhageettanii isin lachuu asirratti baga naa dhuftanii isiniin jedha. Akkasii amma biiftu yaadoo beektaa inni jechuun natti mee atillee guyyaa si bilbileetti ture garuu ati telefoona na deebisuu hin dandeenye. Akka inni jechuun nama ergallee quba qabdaa natti fakkaatee sanuma irratti jechuun sababa saniif waan akkanaati jennaan inni isin telefoona irra kaasuu deddeemaan naan jedhe. Jechuun maal dura walii galtanii jirta waan ta'eef jaarsa ergee jira naan jedhe amma kanaaf sababa kanaan tuqeeni jennaan inni telefoona irra kaasuu diddee naan jedhe. Hello? Kanaafuu bar jaarsa ergadhee jedha bar nikaa godhachuudhaaf jaarsa ergadhee jedha. Maal jechuun ka dura wal magaltanii tumaan inni illee ergatee midhee akkasuma naan jedhee walii galillee ni ergadhee ani immoo isiin in erganna jechuun akka natti illee beektaa bilbilanii jiranii miskoolatti tuqanii deebiseefii jira. Akkanaa namni nutti dhufanii jiranii akkanaa naan jedhanii mucayyoon ol quba qabdanii isin jennaan anillee kan hidheen gaddaa quban qabu kanaaf mee isinillee bilbileetiniin gaafadhaa jedheeni kanaaf isin akka deebii nu deebistuu naan jedhanii beekte innillee unu ammasuma keessa jira ani walumaan mari'attaniitiin waan argattan seeyyuudha. Mee dubbadati akkamitti ergite? Kanaaf kanaaf
kanaaf amma jechuun sariitii atillee erga beektaa inni argateetiin hin jedhe dura walii galtanii jechuun innillee beektaa erga jalqaba walii gallee waan kanarratti haasofnee jirra naan jedhe erga waliin haasofne amma wanni ati gootu amma dhageetta jechuun wanni ta'u ta'ee jira beektaa. Hello? Hello? Jechuun amma wanni ta'u ta'ee jira jedhe atillee amma wanni gootu hin jiru. Amma erga jalqaba walii galtaniitiin hin jette erga galtaniitiin hin jiran atillee amma maatiitti bilbileete maatii waliin haasa'ee bakka jechuun amma gara nikaatitti adeeman isaanillee amma kanaaf isaanillee nu gaafatan nikaa nu gaafatanii isiin nu bilbiltuu naan jedhan. Waan akkasii dhiisi kaate jechuun namni innillee dura wal jaalattanii walii galtanii haasoftanii maal dura maal itti haasoftanii maal godhan. La waan akkan salphina waan akkanaan haasa'een maal jettisi? Namni qe'ee namaa dhufee kabajaa namni qe'ee namaa dhufeetiin dura walii galtaniitiin maal akka daa'imaa godhatta. Kanaaf amma kana mara jechuun atillee erga dura waliin haasoftanii wal jaalattanii walii galtanii jettan ergachuun akka barattuun hafu waan ta'eef. Maal haasofti bara amma achi jiranii bar keessummaa nu riirtiin aan jaanii bar maal haasoftaati? Lakki amma biiftu dhageetta. Amma kirikiriin furmaatan ta'uu barta. Amma ani walitti walitti sin fide beektan jechuun walitti waccanii osoo hin taane waan jiru jechuun amma dubbii keenya nabi La beeftu dhagaye kuni
dhageettaa jechuun waan akkana amma caqasi gurra kennaafis isaafis siifillee wanni kun salphina beekta. Amma baram waan tarootaree jira bar waraabes taree sareen duttee Oromoon jette san amma namni qeenama jira namni kabajara namatti dhufee jira namna jechuun lakki isin qeenu deemaanii nire isin jalqaba walii galtanii jirtanii ammoo ni deeguyyuu hin jiru ergeetiin hin jire ergate la waan akkana kan siin jedhu sirrii miti waan fudhatamallee qabu miti namni waan nam jedhu illee namarraa dhagaa beektaa ati dirqama inni sitti dura mari'attanii erga jettan wanni immoo haaroo sitti mu tokko illee hin jiru dura inni sirriitti yaalatti ture torbee tare kana keessa telefoon na seenuu jettee naan jedhe inni natti mee jennaan hayyee rakkoon qabu maal erga dura waliin haasoftan ergadhu jedhee na nuuf maal goota waan ibaa Malita? Giddii wanni giddiidhaan ta'u hin jiru jechuun kiyyaa jalqaba walii galtanii jirtanii in ergannaa erga walii galtanii boodatti wanni haarofti ammas deebiitii hedduu kanatti wanni ta'e maaltu jira? Khalid amma Khalid dhageetta Khalid dhagama Brank dah Brank si godhaa jirra abboo dhugaa miti kanaaf akkat naarin ni brank dah jaalala wanni jaalala balleessu hin jiru jaalala ni jabeessa iyyuu malee kun brank sirra dalagee dhiifama guddaa na sirra dalagee isallee ka fidi ana argitee isallee natu akkana jedheeni dhiifama naa godhe dhiifama guddaa halo dhiifama ayee hedduu galatoomii silachuu galatooma jechuun siyaamee asirratti naa dhufu keessaniif inni immoo beektaa isaa walii galleetumaan biraakis irratti laayinee isatti waan aartuuf hin qabdu akkasii siin jedhaa maali osoo kanu bira jiraattu taate zeetii danfistee nutti nayte akkasii rabbi nu baase ayyee bakka hedduu galatooma isin lachuu ayyee hedduu galatooma kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuuf akkanatti firaankii ajaa'ibaa mucayyoo irratti dalagnee jirra mucayyoo maraachine karaa baa qabachuudhaaf kaate heddumaan telefoonii irratti cufadhu malee isin jennaaniin daddabnee firaankii ta'uu itti himne akkasii isiniin jedhaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyya waan nu daawwattaniif hedduu galatooma amma viidiyoo baatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh